Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seerutub bakkaa fi kallattii jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaan isin biraa ga'u isiniin jecha egaa guyyaa har'aa kanallee barnoota haarawaan walitti deebineeti jirra. Barnoonni guyyaa har'aa kunillee akkaataa itti baagiraawundii suuraa keessan duuba jiru bakka takkatti osoo wanni takka irratti hin hafne irraa dhiquudhaan akkasumallee osoo namni tokko photoshoppii ta'uu hin beeknetti suuraa qulqulluu wal bira kaa'uudhaan walitti qindeessitanii fakkeenyaaf namni tokko biyya alaa jiraate tokko ammoo biyya keessa jiraate namoota haga kana nama suuraa tokko fakkeessitanii akka waan bakka takka teettanii suuraa kaataniititti wal fakkeessuu jechuudha. Kanaaf haala kanaan akkaataa itti baagiraawundii suuraa isin duuba jiru suuraa keessan bakka feetanitti kaatanii booda baagiraawundii isaa bakka takkatti irraa dhiquudhaan bakka feetan keetanii abbaa feetanii wal bira keettanii akkasii suuraa walitti qindeessitanii osoo namni photoshoppii ta'uu hin beeknetti jechuudha. Bareechitanii akka itti wal bira kaa'attanii isinitti argisiisa. Haga dhumaatitti na waliin turtii gaarii isiniin jecha. Obboleeyyan chaanaala kanaaf haarawaa taatan Seerutuubii chaanaala kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasumallee barnoota dabalataa argatuudhaaf mallattoo beelii asitti argamtu tana irra dha'uudhaan akkasuma barreeffama jala kanatti argamu keessaa kan ol jedhu kan gubbaa kanarra kaayatu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoota isin darbe argatuudhaaf porofaayilii kiyya kanarra gattuquudhaan akkasuma mata dureewwan as keessa jiran keessaa viidiyoosii fi akkasuma pileeylistii jira. Pileeylistii jala deemuudhaan pileeylistii jalatti barnoota barbaadan argatuu dandeettu jechaadha. Waanan beeku waan irraa barsiise irraa as jalaa argatuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota waasappii fi iimoodha. As jalaa haga barnoota viidiyoo 6tu jira. Achi jalaa argatuu dandeettu jechaadha. Barnoota yuutuubiidha. Haga viidiyoo 4tu jira. Achi jalaa argatuu dandeettu jechaadha. Barnoota viidiyoo editingiidha. Haga viidiyoo 5tu hojjetamee jira. Viidiyoo 5 kana as jalaa argatuu dandeettu jechaadha. Hanga kabiraa itti hojjennu haganuma as jala jira. Akkasuma barnoota suuraa tolchuu kan jedhu jala kana jira. Isa kanallee argatuu dandeettu jechaadha. Yoo irra gadhooytanii seentan battalumatti bakkuma takkatti waan as jala jiru walitti qabee isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan kana isinitti argisiisa. Gara barnoota isin dabarsana waliin turtii gaarii. Erga gara barnootichaatti isin dabarsee barnooticha kana dursitanii maal gootu baagiraawundii suuraa isin duuba jiru sana irraa dhiqattanii jechuudha. Fotoo akkasitti walitti qindeessuu heddan sana dura baagiraawundii isaa duuba isaa irraa dhiqattanii jechuudha. Waan isin duuba jiru sana eessaan irraa akka dhiqatan isinitti argisiisa. Google Chrome keessa seentuu jechaadha. Aappii tokko malee fayyadamtu. Irraa dhiquudhaaf jechaadha. Aappii tokko malee fayyadamtu jechaadha. Mallattoo sarchii tana irratti remove jettaniin remove page haala kanaan remove page kinoo yeroo isin asirratti remove jettanii barreessitan innoo asitti isinii baasaa jechuudha. Remove page kanarratti dhooytan sana booda remove background jedhee asitti isiniif baasa. Isa kanarra dhooytanii achi isin dabarsaa jechaadha gara hojii isaa. Ergasii haala kanaan isinii baasaa jechaadha. Upload image isiniin jedha. Upload image magariisa kanarra dhooytanii jechuudha. Sana booda gara galarii keessanii isin ergaa. An amma fakkeenya suuraa obbo Mansuur kanaa fi suuraa Raachuudha wal bira kaahee isin argisiisaa jechuudha. Bakka takkatti kan obbo Mansuur itti dhiiseetumaan kan Raachuu kanarraa dhiqaa jechuudha. Wal bira kaahee isin argisiisuudhaaf. Ergasii erga akkatti irratti dhaawwattanii suuraa barbaadan san irratti dhaawwattanii dan kan jedhu gubbaa kanarra jira. Danii kanarra dhooytanii jechuudha. Ammas osomaa kun akkanatti deemaa jiru kabiraa imeejii keessa seenuudhaan galarii keessa fuula isin argisiisaa jechuudha. Ammas obbo Mansuurii fi maskii wal bira kaaya. Amma obbo Mansuur kana biraa dhiqaa jechuudha. Suuraa obbo Mansuur kana baagiraawundii isaa irraa hin dhiqaa. Haala kanaan irratti tuyxanii san booda dan ka jedhu kanarra tuyxan irraa dhiqamutti jira jechuudha.
amma karraachuu kana gabbuufanna jechuudha. Karraachuu kana gabbuufatuudhaaf erga inni haala kanaan irraa nuu dhiqeetiniin xumure as dhufuudhaan daawulood kan jedhu kanarratti dhooytu. Daawuloodii gootanii jechuudha. Daawulood kan jedhu irra jedhaaf waan beeksisanatti fide daawulood kan jedhu irra dhawattanii jechuudha. Sana booddee erga daawulood irra dhawattanii ammas kan obbo Mansuur kana gad buusaa jechuudha. Kan Mansuur kanallee gad buusuudhaaf daawuloodima kanarra dhawaa jechuudha. Haala kanaan daawulood irra dhawadhee suuraa lama amma baagiraawundii isaa duuba irraa dhiqee jira jechuudha. Kan obbo Mansuurii fi kan raachuudha. Amma eessa deemaa uf duuba deebi'a. Ergan if duuba deebitanii maal gootanii Pixilaab gaanii beeytanii barsiisaatiin ture jechuudha. Aappii kana kinu Pixilaab aappii kana keessa seentanii jechuudha. Pixilaab keessa seenuudhaan Pixilaab keessa seentanii erga Pixilaab keessa seentanii kinu haara kanaan isiniif fidaa jechuudha. Pixilaab sana booda jala kanarraa jechuudha. Jala kanarraa baagiraawundii feeta wayii laallattanii irra dhawattu. Sana booda teekistii keessaa dhiixanii erga teekistii keessaa dhiixanii eda'uu tanarra tuqxan kinu mallattoo eda'uu tanarra tuquudhaan sana booda firoom galar kan jedhu kanarratti dhawattanii galarii keessan dhiixanii suuraa tokko fudhattan. Amma suuraa kamiin fuudha? Suuraa raachuu, suuraa obbo Mansuur kana fuudha. Suuraa obbo Mansuur kanan fuudha jechuudha. Hayyee kan obbo Mansuur fuudhee jira. Jala kanarratti raayitii itti gootan kinu raayitii gubbaa osoo hin taane bakka raayitiin jalaa jirtu kanarratti raayitii itti gootanii sana booda jala kana qabuudhaan akkanatti as guddiftanii jechuudha. Suuraa kana haala kanaan as guddiftanii baagiraawundii guuttuu jechaadha. Baagiraawundii duubaa sana akka inni cufuuf erga haala kanaan guuttanii amma maal gootanii as dhufuudhaan ammas eda'uu dhiixanii sana booda firoom galarii irra dha'uudhaan suuraa Mansuur suuraa raachuudhaa fuudhee dhufama. Suuraa raachuu isa kana fudhaa jechuudha. Karreefu baagiraawundii irraa dhiqe sana fudheetiin jira jechuudha. Kinoo haala kanaan amma wal bira naaf fidee jira. Okay. Akkatti jala kanaas qabuudhaan guddiftanii wal qixxeessitu jechaadha. Akka nama wal bira dhaabatee suuraa ka'eetitti kinoo haala kanaan suuraa jara wal bira kaayamaa jechuudha. Laaftumatti akka nama bakka takkatti suuraa ka'ee fakkaatee jira jechuudha. Kan obbo Mansuurii fi kan raachuudha. Asiinis ka biraa fiduu feenaan akkasumatti bira dhaabdanii jechuudha. Amma haala kanaan kan obbo Mansuurii fi kan raachuu wal bira kaahamee jira jechuudha. Amma kan obbo Mansuur karee furimoo irraa godhesanii fi maskii mangee wal bira kaayee sin argisiisa. Erga haala kanaan qindeeffattanii kana gabbuufatuudhaaf asirra dhooytanii ergasii seef kan jedhu kana irratti dhawattu gad isiniif bu'aa jechuudha gara galarii keessanii. Amma kan obbo Mansuur kana fi kan raachuu kana keessaa dhiqeetan kan maskii mangeetii fi obbo Mansuur fidee isin argisiisa wal bira kaa'ee amma bakka eda'uu sanirra dha'uudhaan sana booda firoom galarii irra dha'uudhaan galarii keenya keessa seennaa jechuudha. Galarii keessa nu seensisee jira. Erga galarii keessa seenee maskii mangeetiin fuudhaa jechuudha. Maskii mangee fuudheetiin jira. Sana booda haala kanaan guddisaa jechuudha. Maskiillee haala kanaan nan guddisa. Haala kanaan guddifee erga haala kanaan suuraa isii baagiraawundii cufeenii jedhe dhaqee kan obbo Mansuur fuudhee dhufa. Amma firoom galarii keessaan obbo Mansuur furimoo birraa godhe sana fidaa jechuudha. Isa kana hin fidaa yoo suuraan isin dheerate immoo haala kanaan qal'iftan jechuudha. Kinoo hin gabaabsitanii akka booda isin baagiraawundii guutee isin hin cinqine kinoo haala kanaan erga fiddanii akkuma waa wal bira dhaabatanii suuraa ka'aniititti jechuudha. Ni guddisa xiqqoo isii kinoo amma jarri kun homa wal bira dhaabbatanii suuraa ka'an fakkaatanii jechuudha. Argitanii haala kanaan sat gootanii walitti qindeeffatu ni dandeettu jechaadha. Kinoo karaa salphaadhaan osoo waa takka hin taane amma jara kana Photoshop illee hin fakkaatu. Mee ilaala Photoshop illee hin fakkaatu jechuudha. Homa wal bira dhaabatanii suuraa ka'an fakkaata malee Photoshop wayiitu hin fakkaatu jechaadha suuraan jara. Erga si gabbuufatu feenan ammas kanas asumarra dha'uudhaan sana booda save as image kan jedhu kanarratti dhooytanii sana booda save kan jedhu jala kanatti isinii baasa. Save galarii kanarra dha'uudhaan gara galariitti buufattu jechaadha. Haala kanaan itti buufattanii
haala kanaan gadi buufattanii itti fayyadamtu jechaadha. Galarii keessa seenetan isin argisiisa amma suurawwan sannaan. Suurawwan kinoo haala kanaan qindaa'ee jira jechuudha. Kan obbo Mansuurii fi Maskii Mangeelleen isa kana. Kan obbo Mansuurii fi Maskiillee kinoo haala kanaan gabbu'eetiin jira jechuudha galarii keessatti. Kan Raachuu fi obbo Mansuurillee kinoo haala kanaan gabbu'ee as keessa jira jechuudha. Oma wal biratti suura kan fakkaata kinoo amma Photoshoppiin fakkaatu jechaadha. Maashaallah akkatti babbareedee jira jechuudha. Haala kanaan suuraa feetan walitti qindeessuu dandeettanii isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Seeruu Tuubii. Waan haga ammaatti na hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa dheebanaa nagayaan tura. Wali birmachuun qalbii walii dhukkubsachuun hojii darragaa baatanii ummata gaarii kana yaa Rabbi gargaarii kenna kendumne sanaanii walii birmatee waan qabu ofirraa hiikkatee kaabaa kibba baadiyyaanii qabee ol qabee ummata amleensaa cabee gaddaabee uummanni bal'aani. Rabbi nu jaarii haqqirratti nu gargaarii karaatti nu nambisini. Ol nu qabeeyaa Rabbi mootii duniyaatiin gargaarsa kan keessanaani. Ol nu qabeeyaa Rabbi mootii duniyaatiin gargaarsa kan keessanaani. Mootii irra keessa